Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irraati. Nan dubbisa hamma 22tti. Yesuus bartoota warra jalqabaa arfan waamuu isaadha. Yesuus ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'uu obbolaa lamaan Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiriyaas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiruyyuu arge. Kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiruyyuu isaan arge. Isaan qurxummii qabuu turan. Yesuus na duukaa bu'aa, anis nama kan walitti qabdan isin nan godhaa isaaniin jedhe. Achumaan isaan kiyyoota isaanii achitti dhiisanii isa duukaa bu'an. Inni achi adeemee obbolaa kan biraa lama Yaaqoobiif Yohannisiin ilmaan Zabdewoos abbaa isaanii Zabdewoos wajjin bidiruu isaanii keessatti kiyyoota isaanii utuu tottolfatanii arge. Isaan in waame. Achumaanis bidiruu isaanii abbaa isaaniis dhiisanii isa duukaa hin bu'an jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo garaa garaatii haala garaa garaa keessaatii Yesuus jara kana waame. Isaan hundumtuu qurxummii qabu turan. Obboloota lamaan jiru, nama 4. Akkasittiin isaan waame. Keessumatti isaan lamaan ilmaan Zabdewoos obboloonni lamaan kun abbaa isaanii illee dhiisanii deeman. Bidiruu isaaniis abbaa isaaniis achumatti dhiisaniitu abbaa isaanii isa hafuuraa Gooftaa Yesuus duukaa akka bu'an agarra. Ilmaan Zabdewoos Yaaqoobiif Indiriyaasis obboloota lamaan jiran namni 4 kun egaa akkasittiin Gooftaa Yesuus duukaa bu'an. Nuyinnis yoo qurxummii utuu nuyi qabnu nu waame hin ta'in illee waan kan biraa otoo qabnu nu biraan waameera Waaqayyo. Waan kan biraa biyya lafaa kana keessaa waan nuyi itti jirru, waan nuyi walitti qabachuudhaaf sochoonu keessaan waame. Tokko keenya, hunduma keenya iyyuu haala garaa garaa keessa biyya lafaa keessatti hundumti keenya ituu Kiristoosin hin beekin inni garuu nu beekee lafa kanarra turreerra otoo isatti hin amaniin. Yeroo sanaa inni kaan waaqa tolfamaa waaqessa. Akkuma aadaa ta'etu namni hundumtuu yeroo dhalatu maatiirraa waan fudhatu qaba. Warri kaanii amantiidhuma kana keessatti namni dhalate jiraachuu danda'anu keessaa ani akkas miti. Ani maatii maqaadhaaf amantii Ortodoksii amanu jedhaman. Amantiin keessa maali jedhamanii otoo gaafatamanii garuu ani kiristaana namoota ofiin jedhan garuu immoo bataskaana gaafuma du'a gaaduu waa warra dhaqan yoo dhaqan illee waan qeesiin jedhu kan hin beekne kitaaba qulqulluun dubbifamee fi kan hin beekne qeesiin giiziidhaan quba lakkaa'ee waan tokko ittiin jedheetuma deemuu kanaatichi waa'ee Waaqayyoo kitaaba saaqanii kan hin beekne kan dubbifameefis hin beekne kan ofiis dubbisuu hin beekne keessatti naladha. Isaan kun waa'ee Waaqayyoo kan isaan beekanii mana qaalluu dhaqanii qaalluu gaafatanii waan qaalluun jettu godhu. Akka waan Waaqayyoof waa godhaniitti seexanaaf waa godhaa warra jiraatan. Hoolaa qalanii dhiiga hoolaatiin reeyyaa ta'uu walumatti bushaayee jedhamu ateetee godhachaa tarii aadaadhaan hin deeggaramaa amantiidhaan akkam akka ta'u gaasin hin beektu jedhee yaada wal falmisiisuu fa'aa danda'a. Garuu isa akkasii keessa turre.
amma garuu erga gara gooftaatti dhufne kana goonee hin beeknu. Gooftaan isa kana nurraa hin fedhaa hin fedhuu waan wal nu falmisiisufaa jiraachuu danda'a kana keessatti isatti hin seenu idduma tureen isinitti mi'an anis akkasii keessan ture. Ergan gaafa gara gooftaatti dhufeeti garuu isa akkasii godhe hin beeku. Maatiin koos kana godhanii hin beekan. Isaan kunis egaa akkuma kana jireenya garaagaraa keessaa dhufan jiraachuudhaaf wanti nuyi gochaa turre wanti nuyi ammas gochaa jirru kan isaan kanarraa adda isiniin jechuufan hundumtuu waan adda addaa keessaatii waamame. Isaan kun qurxummii qabu turan ga'a. Amma immoo kan nama walitti qabdan taatu jedhee waame Gooftaa Yesuus. Kan nama walitti qabdan. Akkam jechuudha waa'ee gooftaa dhugaa baatu waa'ee mootummaa waaqayyoo dhugaa baatu jedhamaniitu waamaman jechaadha. Isaan kun waamamanii kan biraayyuu isaanitti daddabalamanii Gooftaa Yesuusiin waggaa 3 fi walakkaadhaaf hamma gaafa deemuutti duukaa bu'atanii sana booddee gaafa inni qabamuuf jedhu fa'aa Phexrosi egaa waggaa 3 walakkaa booddee waan tokko waan hin galiniif jira. Waan hin galiniif jira ture. Yoo boqonnaa Maatewos boqonnaa 16 dhandhee ilaalle lakkoofsa 21 irraati yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatiin harka luboota warra hangafootaa fi barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun ajjeefamuun guyyaa 3ffaattis du'aa kaafamuu akka isarra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Isaanuu amma jenne faadha. Warri inni itti mul'isuutti ka'e. Icciitii karoora jireenya isaa karoora inni itti waamame karoora gooftaa Yesuus itti waamame keessaa inni tokko gaa cubbamootaaf jedhee nuyiif jedhee dabarfamee akka ajjeefamu akka fannifamu akka du'u akka awwaalamu achiis akka kaafamu kuni raajotaan barootaaf dubbatamaa kan ture har'a isaan fuulduratti ta'uuf yommuu jiru isa bartootatti himuus jalqabeen warruma amma qurxummiitu isaan qabanii isaan waame kanatti Waaqayyo gaa akeeka isaa hundumaa kitaaba kana keessa kaa'eera. Akkamitti akka deddeebinu ofii isaatii deddeebi'ee nu argisiiseera Gooftaa Yesuus. Fooniin akka jaraa nu gidduu jiraachuudhaa baatu nu gidduu deddeebi'uudhaa baatu hafuuraan nu gidduu deddeebi'a. Har'allee nu wajjiniin jira galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akeekni isaa maal akka ta'e maaltu isarratti ta'uuf akka jiru maaliif akka isarratti ta'u kun hundumtuu isaanitti himaa tureera. Amma kana booddee Phexros maal jedhee gara bukkeetti isa qabee Waaqayyoon si haa oolchu kun sirratti dhufuun hin ta'uuf jedhee isa gorsuutti ka'e. Inni garuu garagalee Phexrosiin na duraa turi seexana nana ati gufuu anatti taati ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaadattu jedheen kan Waaqayyoo hin yaaddu jedheen ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu jedheen. Kuni erga isaa wajjiniin yeroo dheeraa turanii guyyaa guyyaadhaan waan inni godhu arganii waan nama godhu kana isinis hin gootu caalaayyuu gootuuti ittiin jedhaa ture. Ergasumaa booddeedha kunoo sirratti ta'uun malu ijoo karoora isaatii keessaa isa guddaa inni kun ta'uun malu jedheetu yeroo inni fooniin isa gorsu argina. Akka biyya lafaatti waggaa meeqa duukaa buunee nuyi
waan nu hir'atu jira. Phexrositti faraduudhaaf miti iddoo kana wanti jiru nu barsiisuudhaaf jira. Hamma kana duukaa buuneeyyuu baay'ee nu hafa. Guyyaa guyyaa waan inni godhu arganii waan hin godhu kana hin gootu isinis isin kana caalaa iyyuu gootu jedhee yeroo inni isatti dubbatu iddoo baay'eetti agarra. Phexros ammayyuu Phexros duwwaa miti. Tarii warri kaanis hin dubbanne malee akkasuma ta'uu malu. Ammumayyuu namoota fooniiti. Hin geeddaramne, hin jijjiiramne, akka isaanitti yaadan, akka isaanitti dubbatan akkuma duriiti. Qurxummii qabuutti adda ba'an malee jireenya isa Yesuusitti waame sana hubannoo isaa hin qaban. Maalinni asitti gooftaa Yesuus yeroo Fariisonni isa qoruuf ka'an boqonnaa 16 kana keessaa gara jalqabaatti in argina. Fariisonni isa qoruudhaaf milikkita nu agarsiise jedhaniin milikkita isa gaafatani. Garuu milikkinni kan Yoonaas caalu isaaniif hin kennamu ittiin jedhe. Milikkinni kan Yoonaas sun maalinni? Yoonaas maal godhe? Naneweetti erge Waaqayyo. Nanaween uummanni Nanawee akka qalbii geeddaratanii gara Waaqayyootti deebi'an. Dhaqiitii itti himi. Horiin isaanis namni isaanis qalbii geeddaratu. Yakka hojjetanii baduuf jedhu balleessuufan jedha kanarraa ooluudhaaf qalbii isaanii geeddarataniitti dhaqiitti mijannaan Tarseesitti yeroo baqatu Waaqayyo qurxummii guddichatti ergee liqimsiise. Sana booddee innis garaa qurxummii keessa guyyaa 3 taa'eetu achii booda qalbii geeddaratee qurxummii abboomee Waaqayyo qurxummiin gara qarqara lagaatti fiddee qarqara galaanaatti tuuftee achi keessaa hin ba'e. Sun maaliif fakkeeffamaa? Dhalli namaas akkasuma hin du'a hin kaafama. Isa kana hin hubattan isinii jedhee isa kana hin hubanne Phexros faas. Hin hubanne waanuma tokko ilmi namaa du'ee akka ka'uu qabu. Sun immoo cubbuu keenya nurraa dhiquudhaaf biyya lafaa Waaqayyotti araarsuudhaaf karoora Waaqayyo baase isa guddaa ta'uu isaa isaaniin gadi. Inni kun haafu jedhe Phexros. Inni kun haafu jechaan karoorri Waaqayyo haafu jechuudha waan ta'eef cal jedhee dhaggeeffachuun barbaanne gooftaa Yesuus Phexrosin. Seexana nana jedheen. Seexanatu isa keessa godhee kana dubbata. Hin beeku hin. Isatti dhimma baheetu kun haafu dhiisii kun sirratti hin ta'inidha gaarii fakkeesse. Kun Phexrostu godhatu hin taane ituun hin beekin ammayyuu karoora diinaati kan inni dubbachaa jiru. Kanaaf gooftaa Yesuus mul'inatti itti morma. Kan foonii kan namoota malee ati kan waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaddu ittiin jedha. Inni kun nu keessa jira. Yoomiyyuu nuyyuu hundumti keenya akkuma kana. Phexrosiif garuu Waaqayyootu manni dadhaba akkasii ta'ee jiru. Egaa karooruma Waaqayyooti. Waaqayyo waan gurguddaa asirratti hojjete. Boodana garuu iddoo isaallee hamma kan Yesuus fakkaatutti ta'e sababii Waaqayyo immoo waadaa galeefii jiruuf harka isa qabee jiru hamma dadhaboo taaneetu jirru Waaqayyo garuu nunni suurannu Waaqayyo ta'u. Garuu nuyi hamma danda'ametti maal ta'uun akka jiru akkamittiin isa duukaa bu'u akka jiru akka nurra jiru Waaqayyo Phexrositti dubbateera asitti. Nutti dubbachuuf kan nu barreeffameera kun asitti. Isin garuu dhagasiqee na duukaa bu'uu yoo barbaaddan maal gochuun akka isinirra jiru jedheetu gooftaa Yesuus as kaa'eera. Isatti dhufin durame waa'ee milikkita Fariisonni gaafatanii milikkita isarra dubbanname xinnoo ishee waa'ee milikkita isaan yeroo sana milikkita barbaadu ofii isaaniiyyuu yoo duumessi jiraate bokkaan irroo baay'eedu yoon jiru ta'in boroomni hin jiru akkuma aadaatti beekamu qonnaan bulaan waan akkasii kana inni ilaallata. Isin milikkita feetuudha. Milikkinni kan Yoonaas caalu garuu isiniif hin kennamu. Har'a garuu nuyi milikkita hin feenaa. Nuyi amantoonni bara kana Fariisotarraa adda waan baane waa tokko
nuyi milikkita hin barbaanne namoo hin barbaanne milikkita hin feene moo hin feenu har'a nuyi namoota milikkita feenu taanee jirra ofii keenya. Milikkita akkamii feenani dubbiin waaqayyoo asirra jiram kunoo namoota kan qabdan taatu jedhee asii waameeran. Amma nama tokko nama isin keessaa maqaa waamee ati nama kan qabdu taata siin jedha waaqayyo yoon jedhe an dogoggoreera maaliif hin dogoggoree ana waa'ee nama sanaan tokkicha adda baasee waaqayyo irratti dubbachaa jiru. Dubbiin waaqayyoo hunduma namaatiin jedha warra dhaga'u hundumaan. Garuu dhugaan xinnoon tokko jirtu maayin dubbiin kun nama hundumaafidha. Ebeluuffisa. Garuu isaa nama tokkotti adda baaseetanii an akkas jedha. Namni sun egaa hin dhugeeffata. Jireenya nama sanaa kan biraa waan tokko dubbachuu waan barbaadan ta'an. Isa kana barbaadaa irra nu jira. Milikkita raajummaa. Isa yoo ta'e malee waldaa hin dhufnu. Ammatu mana kana keessaa amma nama 14 wajjin as keessa kan jiru. Ammatu raajiin jiraate as keessa milikkita namatti himu jiraate isatu jira jedhama. Namni wal waamee asirratti hin baay'ata. Isa barbaade waan ta'eef. Milikkita barbaanne waan taaneef. Namoota milikkita barbaannu taanee jiran isa kana ga'a. Milikkinni sirriin garuu raajiin nuyi barbaannu garuu isa kana keessa yoon ta'in soba. Dubbii waaqayyootiin qoraa ilaalaa jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessaati. Dubbii waaqayyootiin qoraa ilaalaa. Raajii dubbatamu. Akkuma jedhametti callumettanii fudhachuun waa otoo hin taane akkuma jedhamu alanfachuun waa afaan kaa'annee liqimsuu dura alanfachuutu nurra jira. Isa kana dubbii waaqayyoo akkasuma dubbii waaqayyootiin qorree raajii dubbatamu adda baafnee kun dhugaadha. Dhugaa miti kan koodhaa kan koo mitiin dubbii waaqayyootiin qorra. Kana keessa jiru taana wanti dubbatame inni mammaassa. Kanaaf egaa nuumtiyyuu jabana kana namoota milikkita barbaannu taanee jirra jechuudha. Isa gooftaa Yesuus jedha. Raajiin garuu kitaaba qulqulluu gara keessaa hin ta'in nuun kennamne. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa kana dhagaa har'umayyuu akkamittiin deddeebi'uun akka nurra jiru. Egaa inni dhugaan garuu inni sirriin maa inni yoo amma Phexrosiin maal jedhera gooftaa Yesuus kan namootaa malee kan waaqayyoo yaaddu jedhe. Kan namootaa akka ta'utti dubbatamaa jira. Kan namootaatu dubbatamaa jira iddoo baay'eetti. Kan namootaa yoo dubbatame malee namuu waldaan kan namootaa garuu kan waaqayyoon dubbatamuu qaba. Haadhaa'u namatti, haadhaa'u biyya lafaatti, haadhaa'u foonitti malee qalbii qophaa'ee waaqayyoon hordofuuf deemuuf ta'uu kan malu isa as keessa jirudha. Isa as keessa jiru. Nun akka lafarratti sooromnee jireenya lafarraa duwwaa miidhagfannee kan waaqayyoon jalaa badu waaqayyo hin barbaanne. Maaliif nutti dubbateera. Namni biyya lafaa kana guutummaatti buufate jireenya isaatti foon isaatti garuu yoo hir'ise maal waa'ee baasaaf ree? Lubbuu isaatti yoo hir'ise foon isaatti miti. Lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise maal waa'ee baasaaf ree jedha. Waa'ee nuun baasuuf dhiise malee waaqayyo waa baay'ee qaba waan godhuu qabu. Nu ilaalee nutti kenna waan nutti kennu iyyuu. Kanaaf akka waaqayyo jedhu kanatti deddeebi'uun barbaachisaadha. Isan dubbisan ammoo ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee lakkoofsa 24 irraa dubbisaa. 16:24 Maatewos 16:24. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa naaf jedhee baatu ofirra kaa'atee ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatama. Namni naaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe foon isaan jedhu laala. Lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maaliree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilmi namaa
ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaaniitti akka hojii isaatti gatii isaa in kennaaf. Dhugumaan isiniin jedha. Namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhee jedha. Eeyyee anaaf jedhee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu baadhatee naana hordofuun namni dhugumaan na duukaa bu'uu barbaadu. Fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu baadhatee naana hordofudha. Maalidha fannoon kun? Fannoon nuyi Yesuusiif jennee baannu kun maali? Biyya lafaa kana keessatti waan duraan itti keessa turre waan garuu Waaqayyo itti hin ulfaanne baay'ee isaa dhiifneera. Yeroo tokko garuu akkuma Phexros of duuba deddeebi'uu hin barbaanne. Phexros qurxummii qaburraa namoota 3 wajjin waamame iddoo kanatti akka arginu. Yommuu biraa garuu Gooftaa Yesuus biraa qabamee naan durmaan Phexros gaafa Gooftaa Yesuusin qaban sanayyuu humnumaan kan namootaa yaada ture gaafasiyyuu. Gurraa nama tokko irraa dha'ee kute. Gooftaa Yesuus immoo dhiisa akkas miti jedhee gurra isaa qabeetu ennaan gurri citte deebitee fayyiteef. Gaafuma sana Phexros akka namootaa yaada ture. Akka namootaa yaaduun waa'ee humnaan deemuu yaaduun isiniif hin ta'uudha. Isa kana naaf jedhaa dhiisaa, naaf jedhaatii obsaa'edha. Waa baay'ee Waaqayyoof jennee dhiisuu qabna. Ofirratti loluun otoo nurra jiru, nuun humnaan loluun nurra hin jiru jechuudha iddoo kanatti. Hafuuraan lolla malee. Hafuuraan Waaqayyotti manani, Waaqayyotti himuudhaan, kadhannaadhaan Waaqayyotti himuudhaan, Waaqayyoon beeksifachuudhaan kana lolli keenya lola hafuuraa lollanu. Isa kana humnaan loluu kana gaa dur namummaa foonii keessaa arganna. Namummaa foonii isa kana dhiisaa. Fannoodha kun. Anaaf jedhaati dhiisaa. Waaqayyoof jecha waan nuyi dhibnu waan baay'eedha. Biyya lafaa kana keessa wanti namni hordofee, namni raawwatee, namni keessatti argamee, qooda keessaa fudhatee jireenyatti argatu, jireenya lafarraatti argatu baay'ee. Kan namni Waaqayyoof jedhee hordoffii isaa sirreeffachuuf, adeemsa isaa sirreeffachuuf jedhee kan namni dhiisu waan baay'eetu jira. Isa kana fannoon isa kana. Walii wajjin jiraachuu keessatti, waldaa kiristaanaa keessatti walii keenya baachuu akka qabnu iddoo Waaqayyo dubbata. Wal gargaaruun yoo namni tokko hir'uu qabaate ani immoo karaa sana guutuu danda'uun narra jira. Akkasitti fannoo ba'aa walii baachuun kun Kiristoosiif jennee wal danda'uun inni isa Waaqayyo fedhudha. Fannoo Yesuus jedhani kun. Yesuusiif jedhanii waa baay'ee dhiisuuf jira. Fooniin miidhamuu qaba, hafuuraan bu'aa guddaa kan qabu. Waan baay'eedha. Kitaabota qorree, macaafota qorree ilaaluun yaada Waaqayyoo baruun barbaachisaadha. Erga yaada Waaqayyoo barree immoo akka sanatti deddeebi'uun barbaachisaadha. Jara tokkotu Wangeela Maatewos boqonnaa 20 keessatti lakkoofsa 20 irraati. Gaaffii gaafatan Gooftaa Yesuus. Innaanii gaaffiin isaanii maa inni akka seera Musee keessatti jirutti namni tokko yoo fuudhee otoo mucaa hin godhatin, dhalan godhatin yoo du'e obboleessa isaa fuudhu jedha. Namni tokko immoo obboloota dhiiraa 7 qaba. Inni hin du'e obboloonni 7 mucaa hin godhatin du'an. Haadha manaa tokkitti sana garuu nama 7tu fuudhe jedha. Namni 7 fuudhanii turan ishee 7 mucaa hin godhan. Waaqayyoon immoo jira jetta. Amma gaafachii ka'an isheen kan eenyu taatti jedhanii gaafatan. Innaanii
Gaaffiin kun maa'in foonumaan ka'anii jireenyuma duraaniitti deebi'anii jiraatu namoonni jedhanii yaadu turan. Kitaabni qulqulluun immoo akkas hin jedhu. Fooniin ka'ee namni jireenya duriitti deebi'ee haadha manaa fuudhee jiraatan jedhu kitaabni qulqulluun. Amma gaa maal jedhee deebiseef macaafotan beektanii kanaaf irraa kaattan jedhe. Yoo macaafotan beeknu ta'e yoo hin dubbifannu ta'e nun akkasumaan deddeebina. Kun iyyuu fannoodha. Gattaanii dubbifachuun waan biraatu dubbifnuu isa kana dubbisuu dhabuun waa hubachuu dhabuun hubachuu duwwaa miti dubbisuu duwwaa miti akka sanatti deddeebi'uu dhabuun jireenya guyyaa keessatti akka kitaabni qulqulluun jedhutti yoo deddeebinu ta'e faallaasaa utuma keessa keenyatti dhaga'amuu nuyi kan nuyi hojjennu immoo faallaasaa yoo ta'e har'uma kana nuyi irraa kaanneerra. Isa kana Waaqayyo hin fedhu. Isa kana namni Phexros godha. Macaafota hin beektaniif irraa kaattan jedhe warra Fariisotaatti Gooftaa Yesuus. Phexrosis kanumaaf irraa kaata. Ilmi namaa akka dhalatu, akka du'aas akka ka'u duruma raajotaan dubbatameera. Barreeffameera. Gaafan inni akka gurguramu, gatiin ittiin gurguramu, gatiin sun qarshiin sun maalirra akka oolullee Ermiyaas fa'aa dubbataniif. Kana Phexros nagarra hin dubbifne. Nu keessaa nama meeqa dubbise? Waa'ee kanaa hundi keenya beenna. Tarii hin beennu ta'a. Kanaaf kitaaba qulqulluu dubbifachuun yaada Waaqayyoo baruutti nama geessa. Yaada Waaqayyoo baruun immoo yoo itti jiraatan malee gatiin qabu. Ofumaati akkuma bataskaanarraatti sibiila tokko kosh jira yeroo qilleensi raasu. Akkuma sana ta'uu keenyadha Qorontos keessaati. Irraawwannu taanaan ofumaati jechuudha. Isa kana gaa Waaqayyo cimsee kan inni nutti dubbatu. Yaada Waaqayyoo beekaa. Yaada Waaqayyoo beekaati deddeebi'aa. Nuunillee Waaqayyo kanarra jedhu fannoo koo baadhaa. Isa anaaf jettanii baattan kana baadaddaati na hordofaa nuyin jedha jechuudha Waaqayyo har'a. Kana Phexros yeroo kaanii maal dubbateera? Waa'ee Kiristoos dhugaa ba'e. Kiristoos gaafateennaan Gooftaa Yesuus gaafateennaan namoonni eenyu naan jedhu ennaan namoonni Eeliyaas fa'aa siin jedhu raajota keessaa tokko siin jedhu isinoo maal jettu ennaan Phexros ka'etu ati Masiihicha ilma Waaqayyootti jedheen isa kana kan sitti meere abbaa koo isa waaqarra jiraatutu si ibse malee kun yaada foonii keessaa hin baane jedheen. Dhuguma Masiihicha ani ittiin jedhe jechuudha. Yeroo tokko afaan keenya yaadi keenyas yeroo tokko akka biyya lafaa yeroo tokko akka yaada Waaqayyoo yeroo nu itti dubbannudha. Afaan keenyaan hin dubbannu gochaan garuu achi hin jiru. Yaada kan namaa waa'ee kan biyya lafaa yaadnu qorree akka nuyi of ilaallu barbaada jechuudha Waaqayyo. Maaliif akka Waaqayyo jedhutti deddeebi'uudhaa fi kitaabota qorree ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Raajota biyyatti bilbilee raajota asii barbaannee ituu hin taane raajiin kana caalu nuuf hin kennamu. Raajiin kitaaba qulqulluu kana keessa hin jirre kan keenya miti. Raajiin wanta kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame kana caalu tokko iyyuu hin jiru. Phexros jireenya Phexros yoo ilaalle Phexros erga Gooftaa Yesuus qabamee erga Gooftaa Yesuus qabamee fannifamee ajjeefamee qurxummii qabutti deebi'eera. Achi deebi'ee Gooftaa Yesuus keessatti arge Phexrosin qurxummii qabuu keessatti isaan erge Phexros duwwaa miti warra kaanu. Qurxummii qabuu keessatti arge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irratti argina. Yesuus ammas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraatii dubbifna. Yesuus ammas bartootatti mul'achuu isaadha. Ammas jechuun si'a duraa booddee si'a meeqaffaa ta'uu danda'ayyuuti. Inni kun garuu si'a lammaffaa ta'uu danda'a, si'a sadaffaa ta'uu danda'a. Garuu sanaan dura isaaniin argeera. Si'a jalqabaas utuu isaan qurxummii qabanii arge jala kana achi waame akkuma duraan dubbifanne. Ammas immoo yeroo deebi'u Gooftaa Yesuus yeroo ka'ee
du'aa ka'ee jedhu isaanii qurxummii qabu arge jira kana. Hin dubbifanna. Kana booddee Yesuus ciisaa bishaan Xiberiyaas bukkeetti ammas bartootatti of mul'isee ammas akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Simoon Phexros, Toomaas inni Didimoos jedhamu, Naatanaa'el inni Qaanaa Galiilaa, ilmaan Zebdewoos lamas bartoota warra kaan keessa walii wajjin turan. Yommuu Simoon Phexros ani qurxummii qabuu nan naqa isaaniin jedhe. Isaanis nuyis wajjin hin naqna jedhaniin. Gad bu'aniis bidiruu yaabbatan. Halkan sana garuu waan tokko hin qabne. Achuma bulan waa tokko hin qabne. Afuraffaarraa erga boruun baqaqee immoo Yesuus qarqara bishaanii dhaabatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uusaa hin barre. Yesuus yommus ijoollee qurxummii waa of biraa hin qabdanii isaaniin jedhe. Isaan immoo waa'uu jedhanii deebisaniif. Inni immoo bidiricha bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa hin argattus isaaniin jedheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Si'a lammaffaadhaaf iddoo qurxummii qabutti argi. Si'a meeqaffaa of duuba deddeebina nuyi? Si'a meeqa biyya lafaatti deebina yaada keenyaan, gocha keenyaan? Phexros ammas iddoo qurxummiitti argame. Nama kan qabdu taate namni jedhame ammas qurxummii qabuu itti hufe. Si'a meeqa jireenya keenya isa dulloomaatti deddeebi'aa oolan yaada keenyaan, gocha keenyaan, jireenya keenyaan. Isa kana isa duriitti akka nu hin deebineef Waaqayyo nutti hima. Sabni Israa'el Misrii ba'aniitu deebi'anii Misritti deebi'u turan. Yaadaaf gochaan qullubbii Misrii yaadu turan. Museetti iyyuu dheekkamanii maal gochuuf achi nu baafteeti? Lafa awwaalaatiin jiru ittiin jedhan fannoo isaanii ture gidiraan isaa irra geessun. Baattachuutti isaa irra ture. Achi keessa ta'anii garuu Phexros Musee turan. Sana baachuun keessa darbuunis ayyaanni Waaqayyoo akka achi keessa isaan dabarsu waan hubatan waan qaban hin fakkaatan. Musee lolu. Biyya sana nu wayya ture. Qullubbii nyaanna turredhanii asitti garuu beelaan dhumaa irraa. Garuu Waaqayyo immoo kaayyoo isaatiif jedheetu waan isaan nyaatan illee isaan hin dhowwanne. Akka isaanitti deemanis Waaqayyo isaan biraa hin dhibamu. Halkanitti guyyaatti jara sana biraa hin dhibamu. Ituma kun ta'u gungumu turan. Phexros faas akkuma kana gooftaan yeroo isaan biraa qabamu wantichi dhugaatti hin fakkaanne. Hin gallee ammayyuu deebi'ee yoo akka inni dhufu yaada geessan qaban. Aan qurxummii koo qabuttan deebi'aa Phexros. Yommuu waan tokko yaadnee ilaallu, yommuu wanti tokko naannoo keenya nuni kadhannees wanti hin jijjiiramne baay'een yommuu argamu, Waaqayyo yommuu calluma jedhu gara qurxummii keenya qabutti deebi'uu yaadna laata. Lakkii kun fannoo keenyadha baadhachuu qabna amma gaafa Waaqayyo nurraa kaasutti. Sabni Israa'el waggaa meeqa bo'an hin beekne malee waanuma bo'anii kadhatan dhiphina isaanii xoofoo guute kana isaan qalbii quban qaban achumatti deebi'uu yaadu. Isaan Waaqayyoo ilmaan isaanii isaan gabrummaa keessatti argan barootaaf, gidiraa isaan barootaaf argan argeetu gaafa xoofoon isaanii guutu achi isaan baasuudhaaf murteesse. Garuu isaan ammayyuu hin barre. Isaanoo lakkii numa deebinaan nu hin beennu malee wanti nurratti ta'u, wanti saba keenya irratti ta'u, wanti biyya keenya irratti ta'aa jiru kun daranitti adeemu waan hin beenneef nu gungumsiisuuf amala numaan gara gaariitti ba'uu danda'a. Hin beennu Waaqayyo maaliif kana godhaa akka jiru, maaltu ta'aa akka jiru hin beennu.
amma sirma keessuma darbee waa'ee isaa yoo ta'u yaaduu baannee waan filannatti fakkaatan. Etuun feesbuukii seenee waa'ee namni ta'aa arguu baadhee nan jaalladhan. Sababii maaliitiif waan jijjiiramu hin jirutti caalaa deeme waan ta'eef. Garuu Waaqayyo kana keessatti akeeka qaba. Obsuu nu barbaachisa. Kadhannaa keenya dhiisuu hin qabnu. Ittuma fufuu nu barbaachisa guyyaa guyyaadhaan. Sababii kanaaf jennee Waaqayyoon hordofuu irraatii qurxummii qabutti deebi'uu nurra hin jiru. Jireenya dhuunfaa keenyaattis akkasuma mataa keenyaan jireenyi nuyi jiraannu keessatti waan nu qunnamurraa kaanee of duuba deebi'uu hin malu. Gooftaan Yesuus fakkeenya baay'eedhaan bartoota isaa barsiise. Namni qotisa qotu ituu qonnaa qotuu of duuba ilaala yoo ta'e maaltu ta'a? Kara qotiyyoon irra deemtu darbu. Lafa qotuu dhiisee waan biraatti adeema ta'a. Yookiin qotiyyootu miidhamaa, yookiin isatu miidhamaa, yookaan nama biraa miidha karaarraa. Qotiyyoon kun waan isheen irra baatu hin argu waan ta'eef. Akkuma kana fuuldura keenya ilaallee waan Waaqayyo gochuudhaaf deemu qorree ilaallee gadi jennee Waaqayyoon gaafachuu kadhachuu qabna. Walii wajjin wal gargaarree amma gadi jennee yoo dubbifanne jarri kun yommuu qurxummii qaban isa amma lammaffaa isa Gooftaa Yesuusiin asiin darbaddaa innaan qabatan. Asiin darbaddaa. Erga isaan baay'ee dadhabanii booddee karaa kana darbaddaa. Karaa isaa yeroo namatti agarsiisu waa baay'ee salphaadha. Hundumtuu salphaadha. Achirraan darbatan. Dura maal ittiin jedhan ergati jettee darbanna malee nun halkan guutuu karaa kana darbachaa bulle. Karati jettu kana hin darbatiin bulle miti. Qurxummii mati hin jiru yaada jedhu qabu. Sana booddee garuu ergumati jettee hoo hin darbanne dhan. Achirraan darbataniitu qurxummii argatan. Itti fufnee dubbifanna. Lakkoofsa 6. Inni immoo bidirichaa bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa in argattus isaaniin jedhe. Wangeelaa Yohaannis 21 jaarraattiin dubbisaara. Isaanis kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'es isa harkisuu dadhaban. Bartuun inni Yesuus jaallate immoo innoo gooftaadha jedhee Phexrositti dubbate. Simoon Phexrosis inni gooftaa akka ta'e yommuu dhaga'e qomee isaa ofirraa baasee ture uffatee bishaanitti gad utaale. Bartoonni warri kaan immoo bidiruu keessa taa'anii kiyyoo isaa qurxummiin keessa guutee harkisaa dhufan. Isaan akka dhundhuma 200 malee qarqara bishaanirraa fagoon turreedha. Qurxummiin baay'ee waan baay'atteef harkisuu dadhaban. Kutaa iddoo kan biraadha maalidhaa? Warra doonii kan biraarra jiran gargaarsa gaafatan jedha. Akka dhufanii wajjiniin harkisaniif. Qurxummiin guutee dadhabanii gargaarsa gaafatan. Ofii isaanii tokkittiin utuun qabiinsa bulan jecha Gooftaa Yesuusiin karaa inni jedhurra yeroo darbatan kan hin qabanne jedhanii hin yaadin hamma harkisanii baafachuu dadhabanitti kan ga'an qabatanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa baay'ee biyya lafaa kana keessaa waa baay'ee itti dadhabnu yommuu Gooftaan dhufu garuu waan godhu namatti hima. Waan gochuun nurra jiru nutti himi yoo inni Waaqayyo waa'ee biyya keenya kana nutti hima. Maal gochuun akka nurra jiruu fi maaltu yoo nuyi kana goone maaltu akka ta'u. Maal jedhe asirra hin qabattus jedhe hin argattus jedhetti ni asirraan darbadhaa hin argattus. Karaa mirgaa darbadhaa hin argattus jedhe. Maal goonu? Yoo nuyi waan itti jettu goone maaltu taanee dhugaaf hin qabu. Waanuma inni godhaa jedhe yoo goonu waanuma inni jedhatu ta'a.
yeroo warra Qaanaa Galiilaa jalaati zayitiin manni daadhii waynii dhume. Haadhatti man Maariyaamitti man isheen immoo dhattee isatti himte maal jarri kunoo daadhii waynii jalaa dhume waan namatti kennan dhabaniiru maaf cal jettattiin jennaan yeroon koon geenye ittiin jedhe garuu haa ta'u malee waan jarri barbaadan hin godheef. Maal godhe dinqii guddaa godhe bishaanuma fuudheetu daadhii wayniitti geeddare. Dinqiin kana caalu nuu kennamaa nuu waan kitaaba qulqulluu kana keessa jiru kan caalu waan raajoonni godhan jira. Namni Waaqayyotti mul'isee waa dubbatu hin jiru jechuu koo miti. Jira. Garuu isa kana caalu isa kana keessaa fuudhee asumarraa waraabe gooftaa Yesuus irraa waraabe malee waan ani godhu isinis hin gootu warra inni ittiin jedhatu akka inni jedhutti godhanii godhu malee aluma dhee namni lafaa fuudheen godhu. Garuu amma waan ta'eeru waan faallaa isaatiiti. Warri waa'ee Waaqayyoo iyyuu hin beekne waan biraa godhataniitu raajii dubbatu. Warri dubbatuufis warra waa'ee kanaa dubbatuufis Waaqayyoo haa dhiisu isaaniif. Garuu nuyi raajiin keenya as keessa gooftaa Yesuus bishaan daadhii wayniitti geeddare. Maal jette Maariyaam namoota sanaan isa dhanani barbaade waan inni isiniin jedhu godhaa jette. Waanuma inni isiniin jedhu godhaa jette jara sanaan. Waanuma inni nuun jedhu. Warri na hordoftan waanuma nani jedhu godhaa jedhaa. Waanuma inni nuun jedhu gochuudha. Kan biraa nuun eeyyamamne, kan biraa waa gochuu kan biraan qabu. Waan inni nuun jedhu gochuudha. Inni immoo as keessa jira. Isa kana dubbifachuudha. Yoo kana dubbifannu ta'e irraa kaanna waan ta'e guyyaa guyyaatti namni kitaaba kan biraa dubbisaa oolla. Ani iyyuu kitaaba kana dubbisa garuu hamman isa kaan dubbisu isa kana dubbisu. Garuu hamma sana yoo kana dubbifne yaadni Waaqayyoo nuu gala. Qoraa bira gaa'edha. Isumarra deemna ga'a. Achumaan deemna ga'a. Haala dhaawus haalli naannoo jiru waan godhus nu akka galaana akka dhaa bishaanii nu oofus inni dhaa bishaanii gab godhu nu wajjin jira waan ta'eef. Eenyunni amma jedhanitti kan dinqii godhu raajiin kana caalu hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Milikinni kana caalu hin jiru. Isa kana gaa sana booddee maal jedha? Warra doonii isa kan biraarra jiru gargaarsa gaafataniidha. Doonii isa kan biraa. Waldaa kiristiyaanaa isa kan biraa. Waldaan nan keenyaa kun waliin hojjechuu jechaadha. Yoo gara sanatti kan hin danda'amu. Waldaan keenya waldaa kan biraatii wajjin walii galee hojii Waaqayyoo kana hojjechuu daandii Waaqayyoo kanarra deemuu namoota qabu. Isa kana isaan sun dhufanii gargaaranii qurxummii qaban. Isaan kun dhufanii gargaaranii namoota kan qabdan taatu. Waldoonni isaan suni waldaa isa kanaa wajjin ta'anii namoota qabuudhaaf isa na harkaa ba'e isa waldaa isa kana harkaa ba'e waldaan sun immoo karaatti deebisuudhaaf akka waldaa isa kana keessaa namni sun maal hojjetee akka ba'ee fi akkamittiin deebi'uun akka irra yeroo ta'uun gaafatin waldoonni immoo maal godhu biyya lafaarraa ani yeroon biyya ture nan yaadadha. Yoo waldaan mulu wangeelii adabee maqaan Yesuus hin fudhata nama sana wal jalaa fudhatu malee nama sana hin deebisan. Maaliif adabame wal gaafachuun hin jiru. Namni sun achuma dhaquu malee haa dhufuu malee waan inni ittiin adabamee adabareeru sana gaafachuun hin jiru. Ofiyyuu waldaa waliin kan jirre kun baay'ee walitti taa'u turan. Garuu immoo silaa warra doonii kan biraarra jiran warra qurxummii qaban dhaslaa. Nama kana deebisanii isaanis adabuma duraan kenname sana akka inni fixu hin godhu lakki.
namuma sana argachuutti gammadu waa'ee isaan jiru. Isa kana wal gargaaruun egaa doonii isa kan biraarra namni jiru doonii isa kan gargaaruun ba'aa walii baachuudha. Ba'aa walii baachuudha. Mana keessatti maatiin haati warraa fi abbaa warraa ba'aa walii baachuu, wal gargaaru, gara gaariitti wal geessu isadha kan nurra jiru. Biyyoota guddatan keessatti kan ulfaatu isa kanadha. Shiftii garaagaraa hojjennaa waliyyuu nagarru waa'ee hojii waaqayyoo miti. Waa'ee hojii yaada kan foonitti fiina waan ta'eef yommuu kadhan dubbifannee waliin kadhannu illee hin jiru. Kun ta'uu malu. Kun ta'uu malu. Ammallee waaqayyo kana barreen gaddaafaa kana gara daandii sirriitti nu deebisee ture. Hundumtuu mana jira. Guyyaaf galgala jireenyi kadhannaa ta'e baay'ee dinqii. Egaa nuusa yeroo siyyuu kan hojjennu yoo ta'e nuusa jechuun tokko arfaffaa isaa harka afuraffaa isaa yoo kan godhu ta'e baay'ee gaarii. Waliin kadhachuu, waliin dubbii kana qorachuu, dubbifachuu, waldaan kiristaanaa dubbii kana qoruu, yaada waaqayyoo bira ga'uu, akka sanattis deddeebi'u. Kana yoo hin ta'in irraa kaattu jedhe dubbii waaqayyoo akka irraa hin kaanneef, akka of duubas hin deebineef. Kana hundumaarra darbee Phexroosiin gooftaa Yesuus maal jedhe? Isa kana jedhe gaafa ati masiicha ilma waaqayyooti inni jennaan akeeka waaqayyoo nama kanaaf qabu gooftaa Yesuus achitti itti dubbate. Itti raaje. Abbaa gosa waaqarraatu siif ibse malee isa kana situ beeke miti. Inni kun yaada foonii miti jedheen. Wangeela Maatewos boqonnaa 16 irra jira jechuudha. Lakkoofsa 13 irraati. Phexros waa'ee Yesuus dhugaa ba'uusaa lakkoofsa 13 irraa Yesuus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eeliyaas, kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyo jiraataati jedhe. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanumteedha. Kana abbaa koo isa waaqarra jiraatutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaan sochoone kana irratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'as matuma waldicha irratti humnan godhatu hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqayyoo siifan kenna. Waan hundatti lafarratti hiite waaqarratti hidhamaa hin ta'a. Waan hundatti lafarratti hiikte immoo waaqarrattis hiikamaa hin ta'a jedhe. Yommusumas Masiihicha ta'uu isaa
nama tokkottiyyuu akka isaan hin himneef bartoota isaa cimsee abboome jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anis jedhe dhagaan sochoone kanarratti laala hojii Waaqayyoo akkatti Waaqayyo dubbatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phexros nama akkasii kanaani dhagaan sochoone kana inni waan gochuuf deemu dubbate malee har'a Phexros nama akkasiiti miti. Yeroo na hordofuu barbaaddanii fannoo sanaaf jettanii baattanii yoo baattanii akkasii taatu jechuudha. Garuu Phexros har'a akkas ta'e jiru. Dhagaan sochoone ta'e jiru Phexros socho'aa oola garagalaa oola. Ituun daaqoon hin iyyuu nama foonummaa isaatiin jechaadha. Nama foonummaa keenyaan nu gaggaragaltuudha. Dhaloota gaggaragalaa kanatti milikkita barbaada jedhee warra milikkita barbaadaniin iyyuu. Nuni nama fooniitiin dhaloota gaggaragalaa keessatti dhalannes ofii keenyaas gaggaragaloodha. Waaqayyo garuu dhagaan sochoone godhu dhaabuudhaaf danda'a. Raajii irratti dubbate iddoo kanatti malee Phexros har'a kana miti. Dhiiseeyyuu dhaqee qurxummii qabuu dhaqeera namni kun. Gaafuma tokkicha si'a sadii galeera. Ituun daaqoon al sadiin iyyin. Daaqoon si'a sadii yeroo iyyitu innis sima sadii gale. Kun garuu nama foonummaa keenyaan waan nuyi taane nutti mul'isa iddoo kanatti. Nama foonummaa keenyaatiin nuyi namoota akkasiiti. Akka Waaqayyo jedhutti yeroo Waaqayyo duukaa deddeebinu garuu kanatu nurratti ta'a. Dhagaan sochoone godhanii dhaabuu danda'a Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan mootummaan kan loleellee humni hamaan mo'uu hin dandeenye akka ta'an gochuu danda'a. Isa kanadha akeekni Waaqayyo. Gaggaragaltuu nama fuudhee Waaqayyo akka inni godhu. Dhagaan sochoone godhee dhaabee waldaa koon irratti ijaaraa jedhee dhagaan sochoone kanarratti. Alatti fakkaata beektu kun isa eenyunni sodaatee manatti galee mana keessatti midhaan nyaatu tokko. Gooftaan itti mul'atee nama goota nanaa'e. Geediyoon nama sodaattu bakkeetti namni midhaan nyaataa manatti ol galee midhaan nyaatuun itti Waaqayyo goota jabaa nanaa'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa irratti fakkaata iddoo kanatti nama Waaqayyo Phexrosin jedha. Dhagaan sochoone kanarratti mana koo ijaara. Dhagaan sochoone godhee isa dhaabuu danda'uuf galanna ta'u. Gaafuma tokkichatti Phexros dhagaan sochoone ta'ee gaafa dhaabatu gaafuma tokkichatti nama 3,000 gara Waaqayyootti deebise. Namoota kam qabdan taatu inni jedhame kunoo har'an ta'e. Hojii ergamootaa yoo dubbifanne waa'ee Phexros baay'inaan argina. Waan inni achi keessatti godhe. Akkamitti akka inni dhugaa ba'aa ture, akkamitti akka inni deddeebi'aa ture hojii ergamootaa keessatti argina dabarree. Guyyaanuma tokkichatti iyyuu namoota 3,000 akka inni qabe. Namni Waaqayyoo duukaa fannoo isaa baadhatee duukaa deemu namni isa duraan dhiisetti deddeebi'uu garaa kutateetuma dhiise dhagaan sochoone ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee natti tola iddoon kun. Dubbii Waaqayyoo iddoo kana ani dubbisu kun dubbii Waaqayyoo iddoo hundumaatii kan namatti toludha. Jireenya Phexrositti, raajii Phexrositti raajame kana baay'ee nutti sifadha. Isa Geediyoonitti raajame fakkaata. Nuti ofii keenyaa namoota akkamiiti? Ofii keenya yoo laalle Phexros caalaa gantuu gaggaragaltuudha malee sanaa gadi miti. Garuu abdii qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdiin jira.
yeroo tokko Ermiyaas irratti ka'aa turanii Ermiyaas raajicha irratti ka'aa turan baay'ee abdii kutateetu Waaqayyotti boo'a ture. Ermiyaas boqonnaa 15 keessatti agarra. Iddoo sana ni dubbifan. Ilaannu akkas jedha. Boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irraa qabee nan dubbisa. Yommuu san immoo yaa Waaqayyo ati waan hundumaa beekta. Ermiyaas 15 irraa dubbisaan jira. Yommuu san immoo yaa Waaqayyo ati waan hundumaa beekta. Na yaadadhu na oolchi. Warra na miidhuu barbaadan irrattis ijaa anaaf baasi. Ani siif jedhee yeelloo akkan baadhu beekta hoo. Isaaniif obsuuf jettee anan balleessin. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ani kan keetiyoo. Dubbii kee yommuun argadde akka nama buddeena nyaatutti isa nan nyaadhe. Innis garaa koo gammachuuf qannoodhaan hin guute. Ani warra ga'iftuu gidduu taa'ee isaanii wajjin hin gammanne. Harka kee jala waanan jiruuf ani aariidhaan guutamee kopha galeessa nan ta'e. Dhiphinni koo maaliif dhuma dhabee? Madaan koos maaliif fayyuu dide? Ati akka laga guddaa isa namni bishaan keessa argachuuf abdatee yommuu dhaqu immoo dhabee qaana'uu na gooteere nan jedhe. Deebii Waaqayyoo immoo kunooti waan inni jedheef 19 irraa. Kanaaf Waaqayyo anatti dubbatee. Kanaaf Waaqayyo natti dubbatee ani yaada kee gara kootti yoo deebifte ani iddoo keetti sin deebisa. Hojjetaa koos hin taatu. Ati dubbii waa'ee hin baafne dhiiftee isa waa'ee baasu yoo dubbatte afaan anaaf hin taata. Isaan gara keettaa deebi'an. Ati garuu gara isaaniitti hin deebi'in. Ani saba kanaaf akka keenyan sibiila boorrajjii irraa hojjetamee akka taatu sin godha. Isaan sirratti ka'anii yoo si lolan iyyuu ani si gargaaruudhaaf si oolchuudhaafis si wajjin waan hin jiruuf si mo'uu hin danda'an. Ani harka warra hamootaa keessaa sin baasa. Qabaa warra gara jabeeyyii keessaas sin fura jedhe Waaqayyo kana dubbateera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ermiyaasiin Waaqayyo akkas jedhe. Baay'ee miidhamee irratti ka'anii inni immoo ijaa Waaqayyoof hinaafuu fi yaada isaanii keessaa qooda fudhachuu dhiisee qoba galeessa ta'e. Nama isatti dubbatu iyyuu hin qabu ture. Kana booddee Waaqayyotti hin boo'e. Achuma taa'e. Miidhamuun koo kana hin argitu ati. Si abdadhee si eegee dadhabee tananoo. Si hirmaan iyyuu akka iddoon itti si eeggadheetti waan naan argamanii fi akka nama burqituu bishaan abdatee dhaqee keessaa dhabee googdee jecha akkasin ta'e ati akka na gootee iyyeedha. Abdii kutatee dubbata asiiti Ermiyaas. Waaqayyo immoo maal jedhanii isa hamaa isa gaarii sagaleetti adda baaftee isa midhaan qabu yoo dubbatte waanuma gaarii gara gaariitti deebiittiin jedhee Waaqayyo. Ani iddoo keetti sin deebisa. Egaa yeroo kana Ermiyaas waan of duuba deebi'ee fakkaata. Abdii kutatee waan of duuba deebi'ee fakkaata. Waan abdii nama kutachiisu waan isa qunname natti fakkaata iddoo kanatti.
waan jireenya isaa keessatti jireenya hafuuraa isaa keessatti fooniin iyyuu qoba galeessa ta'e Ermiyaas abdii kutateera. Kanaaf amma iyyuu abdii kutatu malee Waaqayyotti boo'aa jira. Deebii Waaqayyoo asitti isaa dhufe immoo baay'ee gammachiisaadha. Iddoo keetti si deebisatti hin jedha. Simoo hin danda'anii ati gara isaaniitti hin deebiin isaan gara keetti deebi'an malee ansi wajjinan jiraattiin jedha. Harka kee qabeensi geggeessaattiin jedha Waaqayyo iddoo kanatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta keessa jirru laallee, wanta saba keenya irratti ta'u laallee, waan biyya keenya irratti ta'u laallee abdii kutachuun nutti hin jiru. Kan hin dabarre hin jiru. Waaqayyo hundi masaa jijjiira. Hin jijjiira Waaqayyo waa. Obsumaan eeggachuu barbaachisaa. Obsa nama gaafataa. Fannoo baataniituma obsuun beetintiraa baadhatan deemuun barbaachisaadha. Obsumaan eeggadhu Waaqayyoo kee itti faarfattuun tokko Waaqayyo ishee eebbisu. Obsumaan eeggachuun beetintiranii gitintiranii dubbii Waaqayyoo kana dubbifachuu Waaqayyoon as keessatti arguu danda'u akka inni jedhetti deddeebi'u. Walumaa galatti wanti nama dubbadhee milikkita biyya lafaa utuu hin ta'in milikkita Yesuus irraa fudhachuu. Waan inni as keessatti dubbateef godhe sanadha kan hordofuu qabu. Nama hordofuu qabu. Namoota sana hordofanii wajjiniin akkuma warra qurxummii wal gargaartee wal gargaaruun garuu barbaachisaadha. Akkasuma wal gargaaruun barbaachisaadha. Garuu guutummaatti jireenya ofii sanatti yoo kennan hin ta'u. Namni dadhabaadha hin dogoggorallee. Kanaaf as keessatti wal eeguun barbaachisaadha. Mana ofii walii keenya iddootti wal agarreetti jechaadha. Waan itti waamamne sana cimsinee eegu hammam yoo qormaan namaati. Dubbii Waaqayyoo kana nyaachuu. Ermiyaas sana nyaadhannatti mi'aa jedha. Kana nyaachuu. Yoo kana hin beeknu ta'e waan kadhannullee hin beeknu. Waan kadhannullee hin beeknu. Akkamitti akka kadhannuu fi maal akka kadhannu hin beeknu. Haati ilmaan nuti Tebdewoos akkamittiin akka Gooftaa Yesuusiin kadhatte miila isaa jalatti kuftee. Ijoolleen koo kun deebitee dhufuu keetti jedhanii miila bita kee mirga kee haa ta'an jettee kadhatte. Maal jedhee deebiseef inni kun isa kana kan godhu namichi abbaa kootu kan abbaan koo eeyyameeftu godha kana. Bitaan mirga taa'uu kana. Kana duwwaa miti. Bitaan mirga taa'uun eenyuuf akka inni kenname illee beekan. Keessumatti bita taa'u. Galgala gaafa Gooftaa Yesuus fannifamu bitaa mirga isaa eenyuuf akka ta'an ilaalaa. Warra saamtuutu bitaa mirga isaatti fannifame. Galgala gaafa inni fannifame sana. Isaan keessaa ayyuunni tokko nama gaarii ture. Maal jedhe isaanii Gooftaa Yesuus. Inni sun jallinatti dubbannaan hinkoo nuni waan nuyi gooneef nutti faradame. Namni Waaqayyoo kun garuu balleessaan qabu jedhee dubbate. Deebitee yeroo dhuftu moona yaadadhuutti hin jedhe. Akka harduma galgala kana na wajjin jannata seentaatti hin jedhan immoo. Waaqayyoon akka inni jedhutti yaada Waaqayyoo namni beeku lafuma kana irratti jannata keessadha. Yaada Waaqayyo yoo beekee akkasitti kan deddeebi'u namni haruma kana jannata keessadha. Lafuma kana irratti jecha ammaa jechuu kooti jannatatu lafa kana irra jechuu koo miti. Jireenyi namni sun jiraatutu akka jireenya jannata keessa jiraatanii gochuu kan danda'u maa inni haala deddeebii keenyaatu asumatti haruma guyyuma kana. Isa boriif ta'anii eeguu miti. Inni boriif ta'anii kan biraa. Haruma kana akka kanatti yoo deddeebine nuni yaada Waaqayyoo keessa jirra. Akkatti kadhannu beekna waan kadhannu beeknu hin argannas. Asii hin darbadhaa hin argattus. Ittiin jedhe Waaqayyo.
yaada waaqayyoo keessa haa deddeebinuudha. Walumaa galatti ana asirratti goolabeeraa gooftaan maccaa hunduma keessa naa eebbisu waan dhaggeeffattanii fi